viidiyoochi keessatti somni hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii jawaattu jireenyaa fiyaan dalagaan maal fakkaataa shimbira na biraa bareeda alhamdulillah. Egaa hordoftoota keenya duraan dursee irratti nagaadha isiniin jawaattu isiniin jala yaadamtanii anillee baay'een si yaade isinillee wanaa akkuma si yaade nu yaaddanii jedheetan abdii guddaan qaba. Egaa hordoftoota keenya maaliin dhuftee maallu fiddee hadha mukaalidii jettanii nagaafachuun keessanii jechuun kan keessanii hin oolu gaafii gochuun keessanii hin oolu. Hadha waazumaatiin hin dhufne viidiyoo dhuma kanarraa waraabee achumaan banne biizii taane bakka abdullaziizillee akkuma anti ta'uu hojii biraa hojjetaa jira biiziidha. Anillee dadhabinattan jira keessumaa adda addaa na bira jira kanuma keessan bade malee viidiyoo isiniif hojjechuu immoo waan sin bashannansiisu isiniif qabannee dhufu jibbuuf miti isiniin jedha. Kanaan inshaallah rabbi jedhee guyyaa iriftii ijaazaa isaas waan gaariitiin isiniin dhufna isinii qabannee dhufna isiniin jedha. Viidiyoo dhuma kanarratti waraabirratti immoo yaada kennaa turtanii ati ulfaa waan akkanaan haasa'inii minaamin jedhaa turtanii hordoftoota keenya wallahi aannan beekaa. Garuu immoo viidiyoonni dhuma kanarra waraabee viidiyoochi keessatti somni hin jiru. Uuman ta'ee manarra ga'een haasa'ee isiniin jechuu kan kooti malee wantaan soba tokko itti hidhee hin jiru. Deebisee immoo isinitti mera du'aa godhaa inshaallah jedheera. Ammas illee du'aa manaa gootu abdii guddaan qaba. Kanaan malee wantan sobee wayimmoo wantan kijibaa sa'ee jedhee hin jiru isiniin jedha hordoftoota keenya. Kanaan du'aa godhaa bareechaatii amma guyyaan qaxaroos ga'aa jira inshaallah. Amma ji'a finnee guyyaa lakkaachuutti jirra. Yoo rabbiin jedhee yoo rabbiin keenya nu gargaara yoo rabbiin lubbuu keenya hambise wallahi gammachuu cimaatan jira. Maaliif rabbiin sadarkaa kanarraa naga'uu kan kootiif iddoo kanaan naga'uu kootiif lubbuu kan koollee jiraachisuu kootiif immoo deebi'ee immoo akkuma kanatti immoo lubbuu kan koollee na hambisaa dheetan yaada. Inshaallah warri awwii ilmoo qabdanuu rabbiin ilmoo isiniif haa kennu. Inshaallah immoo rabbi inni warri immoo ilmoo abdanillee boossanus immoo rabbiin immoo isiniif haa kennuun isiniin jaa. Ilmoon amma na jedhame wanti himamu hin jiru. Ilmoon waa hunda namaati. Kanaan iyyuu hordoftoota keenya ka'an baay'ee tokkoon gammada baay'ee tokkoon ittiin baara rabbiin ilmoon haa kennu qootiin jalqaba sakkoo kana rabbiin itti yaanetti naa kenne ammas immoo itti yaanetti naa kenne alhamdulillah. Garuu immoo akka rabbiin immoo kanarraa lubbuu kan koo tarrabsiise ilmoo kan koo biratti lubbuu kan koo tarrabsiise wajjin umurii na dheeresse wajjin bakka guddaatiin naa ga'u bakka iddoo guddaatiin naa ga'u isaan argee akka ilmoon koo hin agarre du'aa na godhan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Garuu akkasiin uuma keeriitiin na yaaddanuu akkasiin waan keeriitiin na feetanuu nan beeka. Garuu namni tokko namni hundi waan ajaa namatti yaadu namni hundi waan badaa namatti yaadu. Kanaaf uuma gaariitiin na yaadduma gaarii na yaadduu jedhetan abdii qabaa.
kana keessa inshallah du'aayinaa godhaa amma guyyaa lakkaachuu jammareera inshallah yoo rabbiin jedhee yoo rabbiin guyyaa kan keenya gammachuudhumaan achiin nu ga'e naa ga'e guyyaa lakkaachuu eegaleen jiran isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf sinirraa baduun kan keenyallee sababa kana bakka keessumaan natti dhufaa waa hunda bakka wanti tokko jijjiira miti. Kanaaf giidoon illee isa akka duraa miti. Ariitiin illee akka duraa miti. Warri argitanii beektanillee faamuun dandeessu naa beekuu dandeessu jechuudha. Warri argin immoo rabbiin immoo inshallah kanarraa isin aga'uun isin jira bakka kanaan isin aga wallahi ammalifi nam tokko kun waan gaariidhaaf namaa kadhatti jechuu isin danda'a. Nam tokko immoo uuma gammachuuf si namaa qooddatti jechuun keessanis imala. Kanaaf hordoftoota keenya wallahi waan niyyattan mara rabbiin isiniif haguutu inshallah. Maaliif inni neerumnis yerumaati inshallah bakka guddaa maaliif dhibeen hin deema udimeen waan guyyaa nurratti lakka waan guyyaa nutti deemu waan ta'eef jajjabaadha warri neerumin warri immoo bamanaa keessan irraa fagoo jirtanu jabaadha bamanaa keessanitti galaa wallahi manuma ofii namaa wayyaa bakka jireenyuma ofii namaa wayyaa yoo qaccee dabarfatanii lubbuun du'aa jiraatti amma ala kana qadaan yoomiin beeknu kanaaf iyyuu inshallah akka kan kootti jabaadha zarii dabarfadhaa baawunaa keessanitti galaa maatii keessanillee gammachiisaa maatiin inshallah yeroo anillee hin qabu gin amma maatiin isaa yeroo maatiin sanaaf gammadu robbaan saati sana gammadanuu fi gammachuun isaa kan kooti. Garuu an obboleettii qaba kuma duraan sanitti beektu obboleessa qaba. Garuu jarris naaf gammadu an kana jechuudha yaani kan koo kana. Jarris immoo naaf gammadu bakka haadhaaf abbaa kootii bu'ee yoo akka haadhaa naa ta'uu dhabanis immoo naaf gammadu ilmoo argachuu kan kootiif. Garuu siniifis immoo warri haadha hin qabne obbolaan kan keessan isinii gammaduu danda'u. Warri immoo obbolaan hin qabne immoo haati keessan isinii gammaduu danda'u. Maaliif gara tokko yoo dhabamu gara tokkoon numa guuta inshallah. Kanaaf hordoftoota keenya yaaddayna jajjabaadhaa nama taa hojjetadhaa biyya keessanitti galaa zarii ofirrallee facaafadhaa dabarfadhaa. Maaliif taabiin amma sin taabdanu booda ittiin gaabbitan hojii keessan amma hojjettanutti maaliif namni tokko wanti ni taabuu fi bakka bu'aasa arguuf miti. Kanaaf wanti sin gaabbisiisu hin jiru jechuudha booda wanti sin gaabbisiisu hin jiru. Bakka kana gaheera bakka kanarras immoo gaheera kan jedhu isinitti dhagaame booda ofitti gammadu dandeessu. Kanaan isin jira hordoftoota kiyya isinittiin dheeressu inshallah viidiyoo keenya illee nu ilaalaa jirtu galatooma warreen viidiyoo keenya nu ilaalaa jirtan galatooma. Warreen immoo haaraa taatanii maatii nuu ta'aa jirtanu haaraa dhuftanii maatii nuu ta'aa jirtanu jechuun kooti baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaan isin jira. Ammas illee akkasin nu waliin jirtanullee abdii guddaan qaba. Warreen immoo haaraa taatanis immoo YouTube keenya subscribe godhaa, share nu godhaa, viidiyoo keenya like nu godhaa inshallah. Rabbi isinirraa jaallatu isinin hordoftoota keenya inshallah viidiyoo babbareedaatiin Abdulaziz xiqqoo akkuma jalqabaa ta'e xiqqoo busy ta'etti malee walirraa badne sin jibbin way sin ganneef miti inshallah waan babbareedaatiin dhufne isin bu'aarsinaa isinin jira wanti hundinuu walumaan bareedaa. Wanti hundinuu immoo sinis illee waan tokko yoo ilaaltan waan gaarii tokko yoo ilaalu barbaaddan ittiin bu'aaruu barbaaddan uuma gaarii tokko barbaadu inshallah
waan gaariitiin isinii dhufne isin bohaarsinaan isiniin jedha. Hordoftoota keenya wanti isinirraa eegamu share, like, subscribe nu gochuudhaan isiniin jedha. Inshaallah viidiyoo bareedaa isaatiin isiniif dhufna. Ciao ciao.